gadi baanee dhaadannee dubbannu wartuu baabdannu mi guddaa kakab isinii fi rabbi qofa abdanneet ka dubbannu Rabbi bira jirti ta isini mo isin bira jirti akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaatti gaydaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne ta'e arrallee taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenya ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isinin kijibu mootummaan isinaa kijibu eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate humna isinii taanu yoo ka barbaadan taane akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiiram rabbi malee namni jijjiiram kan maana irra sindura yaabatu kun borosee bitas gara galuu danda'a bigaraati dubbii waan biraati nullee akka kararraa mai akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidharti lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dogongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akkara keessan jabaa taaneetti deemneetu ka'onnee qabuusaa gabricha jaba yoo ammoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurguru gaafa gabaan qorrite sirichaarotti seena gabaan oromoo ooyite jechuun tokkummaan oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan oromoo maraaf ta'uun as bade gaafa isin immoo gosaan amantii